Kalas Oromummaa tiyyallee jijjiiradhee tuni ani yookiin Gondar Goojjachuudha malee an Oromoo shamara Oromootu fuudhan. Ani amma ati jaalattee jibbite an Harargee galuun galuudha akkam jetta. No. Harargeen deemina harargeen deemina. Amma waa tokko siima dhageeffadhu. Laa Zeenaa Harargee dhageeffadhu waa tokko kootu. siima. Laa amma warri koomantiin akkatti kootu siin jedhu kun guutuun bara gaafa guyyaa baatii tokko booda deebii siin jedha guutuun nagaa hangari siin jedha sii gala. Kanaafuu Hin jedhan. Oromoon na jaalatti hin jettu osaan Harargee galee dhugaa rabbiin gammadan malee xiqqishuma gabbaanii waa takka hin dubbatanii. hundi keessan gaa'e wayya sirtan kun akkaawuntiin kiyya duraa hin gubate waan ta'eef akkaawuntii kana fooloo godha. Asumaan jaarsa Zeynabaati waan ta'eef hundi keessanuyyuu jabeeffadha yoo dhugumaan Zeynabaa jaalattanii jaarsa nama meeqati ati? Tana ta bultiiti yaana diigdi ana. Ta walii gadi nama oofu kanatu bultiiti yaana diigi. Gadin teettu ansi hojii gubachuu hin danda'u obboleessa Agiraa. Harargee naa wayya. waa tokko siin jedha noo rakkoo miti ani Welcome Harargee King jedhaa kootu gulufa. Ay gulufu bichaadha yeroo muraasa booda obsa bakka. Kasiin jedhu ani qooyi Zeynaba angirri isaan kee kun si hin jaalata akkatti abbaa warraa kee maaliif hin jaalanne kun Usmeen hanga amma akkaawuntiin isaa fooloon gubatee namni tokko abbaa kanaan jenne kee gaafa gubatee jedhu guyyaa tokko keessatti fooloon kee sii deebi'e bakka duratti. Misillee inuma si jaalatanii bir. Rakkoon ati qabdu maali seete? Ati dhalarraa hafuu hin dandeettu ansi hojii gubachuu hin danda'u kanaafi yoonni fooloo si gochuu didan. Barre yoo qooyaan sanii miti anamma qooyaan hammeenya dhiirri kenna arsii kun wanni inni badeen bakka bakkuma masaanuu barbaaduu fi bakkuma wannoo jedhu kanatti tokkoffaa dhageeffadhu waa tokko siima Zeenaba. Naafin ta'uufiiti takka bade jettee anillee waa fudhee deemuu qabaa kophaa kiyyan deemu jettee mukooyitee jennaanin si barbaadaa jirti si galee nama lamaan gaafa ol gaafa mukoyne isiin mukoyne anatu fedhe malee isiin na waamanne dhiis ofii kiyyaa fedhe amma achi malee akka amma achi maleeti oma takka. Mee warri qoy mee warri naafin Harargee deemuu qabdeettan lakkoo tokko barreessa warri Arsii deemuu qabdeettan lama barreessame. Maal jetta Harargee baay'ataa zala. Yaa foolaa sibiila kan jiru ijoollee Harargeeti dhugaa rabbi. Laa ilaa. Yaa lakkoofsa tokko barreessa warri Harargee. Anis tokko barreessa dha. Jaalala isaan naa qaban. No. Habiib jaanillee Harargee galaa jira bar kanaafan hooqadhaa garas. Jarumatu berka jaalatanii. Yaa wallahi jaruma akka jaalatani. Guutuun isi dhageeffadhu kun oolaa. Nama 500 guutuun nama 500 guutuun caala. Naafi maal ati lakkoofsa tokko barreessitu maa callistee nu laalta akkanatti. Gaa'is hundi keessan amma akkuma lakkoofsa tokko barreessan kanatti usmiyyee fooloo godhamee qaqqabaate. Kamaa jedhu barreessa Harargee King wallaa jaalala feetu Harargee kootu. Yaa kanaafuu barreessisiin jedha bari lakkoofsa Abboo jaalala feetu arsii kootta amma dhageeffadha girgirrii biraa dhiisateeti akka addunyaatiitti jaalalaan beekamne akka Oromootitti osoo hin ta'in akka Afrikaatti osoo hin ta'in akka addunyaatitti nama jaalalaan beekamedha sii galee. Usmaan karaa ittiin nu harkisaa jira bira. Qabeenya yoo barbaadde dhageeffadhu. Jaalala yoo barbaadde qabeenya yoo barbaadde kabajaa yoo barbaadde arsii kottu sii galee bultii gaarii ijaarrachuu yoo barbaadde shamara gaarii yoo fuudhuu barbaadde dhiira gaarii itti heerumuu yoo barbaadde jaannata addunyaa yoo barbaadde ati arsii jiraadhu. Oo taphita akka tana dhungatte kun jaartii biratti innaanillah. Deemi warra barsiiste rakkoon qabu. Hundi keessan gaa'is. Maal ta'anii bee usuma sibiila jiru iyyuu kunoo kana Kanam. qoy ol harkisaa. Laal Zeenabaa dhageeffadhu ati dhageeffadhu nama si jaalatu tokko walitti fiddee nageenni yoo boora'e eenyutti gaafatama. Maaliif? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سانو داي متى رسيتا إلى اسمي. رسمي ما جلس كذي. waan feessuun lagu barataa irratti fakkaataan jiru mucaan inni ulfaatu dhees. والله جينا سنيا. Doktor Usmi keenya lolaan kaalii qabee taabibi. Amma ati miira keessaa beekaa gaarii kiyya barti koofu karaan deemu wallaaleetiin dhaabbadde silaalaa jira. Amma laal Maal maqaa qabu kan jedhe. Foozii dhageeffadhu tokko ati nama kana durallee bultii ijaaree jiru nama ilmaan illee qabu nama jaartii sadii afuraffaa xalaaqee jiru ansi beeka hiriyaa kiyya nama wajjin nyaannee dhugne garuu ati tokkoffaa jireenyaaf hin taatuuf Zeenabaa maali yoo jette dubartii keenya kun amala isaanillee sirriitti gadi fageessitee hin beektu waan ta'eef ati mucattii keenya akka daandirra nu jalaa gadhoo kanatti gadhu waan hin barbaanneef habiibi du'aayii sii goona. Baay'ee jira yoo barbaadellee immoo gamni dhiisanii yoo akkasitti ani arsii malee fuudhu kan jetteetiin warwaattullee taate. Kanaafuu ati immoo Zeenaba kana jalaan bu'inii wal jaalanna wal kabajnaa yoo jaalalaan wajjaa jiraannu biyya takka keessa nyaannee waliin haadhuudhu jireenya barbaada yoo jette akkuma duraan jiraatu jiruutti habibi bakka malee buutee ta'een immoo akka jireenya waliin jibbisiisu. Filannoo isinii kennu. No, usme dhageeffadhu akkasii miti. Nu amma sa'aatii kanatti wanti barbaannu nama ummi firoo jechuudha. Akka aadaa keenyaatti itti dhaqee balbalaa gaafatee akka aadaa keenyaatti gabbaree fuudhuun barbaanna. Siigalee irra dibaa dhiisi. Abbaan fedhee hojjaalatti haa fuudhu. Tokkoffaa ana ilma arsiiti. Ookii amma sa'a ammaa kana warra keessa warratti ergetti ookii wayila. Dhageeffadhu siifilina dubartii arsii namni kabajaadhaan dhaqee abbaa isii gaafatee gosa isii gaafatanii ardaa yaa'ee Qabanya biyya takka keessa mootummaa. siigalee kabajaadhaan fuudheetiniin kabajaan horatu dhiira keenya yoo dhugaa dubbanne siigalee amma fakkeenyaaf aadaa nuti qabnu kutaan biraa hin qabu hunduu aadaan isaa gargari waan ta'eef gatii akka aadaa keenyatti gurguruu barbaanna akka Taas see yaamna ati qophaa hin eegishi. Ati amma lafa dhiitaa jirta waan ta'eef. amma waa hundaafuu Nirri fataan. Nirri fataa ol. Nirri fataa dhiisi guyyaa sana argu guyyaa sargii kenna. bar dhageeffadhu ambara waa tokko siin jedhee jira bar nuti laalu mammaaksa arabaa tokko fayyadamna Eesh, eesh, ayya. kalaan bajjaala waa'ee kalaan isaa waa hedee. Ani bari ummi firoo baren isaa yaadeetu maal itti hime isumaa fi yaade maaliif jennaan duraa beeku jeetumaan durumaa kana hawwatu wayya jeetti himuu barbaade. Nuti kaasna waa'ee kanaa. Amma lafatti meedhiisa amma atilleen usmii amiira keessaa bahe inshallah keerri maafi. An dhageeffadhu waa tokko sitti maali. Si jaaladhaan jaalalan taatu jedhee. Dhageeffadhu wanti tokko jala sararee wanti sitti himu tokko yoo jiraate gaafa ummu firoon ana harkaa baatee tuniin harargee galte jihaadha harargee fi arsiin akka waliin baatu kana amanaa beekama. Tayyib. Dhugaamo namni takkitti maqaa yoo gammadan malee namni takkitti maqaa kiyyanan kaasu. Yaa namni takkaayyuu maqaa kan keessaa soomsira. Abbaa feetetti heeru. Si jammar nu wanti feenu dhageeffadhu. Gumaa keenya baasu abbaa feete kutaa feete heerumuu qabda sii galee. Ansi jammar arsiifuu yoo sultaane kutaa biraa abbaa feetetti heerumu wallaa laazim. Abboo waan argitan raasayin daa'ima waan argitan gorsin qooyatti xayyibaa atamma dhageeffadhu. No wallahi bila dhuguma amma usmii Miira keessaa bahi yoomsi habibi. Sabrii rabbi siyaa kan nu ishii. Anammoo waa takka argaa hin jiru. Waalaikum An Zeenabaa salaam. nama takka argaa hin jiru. Eenyu haasaa jira Zeenabaa nama haasaa jira qoy. Maa Laa an sagalee keetii fi si malee nama argaa hin jiru jedha. Nama akka tasaa yoo namni gastii keessa jiraatan beeku. laa namni hin jiru namni mana kiyya keessa badu hin jiru. Anumaaf sitti jiraa mire. Miti xaayibaa fi fu'ee jira akkamitti anumaaf situ jira jette qooyi daffarte daffaa. Innaa qoy ati amma dhiisi kaseen jedhu. Mee seeqadhu xiqqaan si. Wallaahi laazim
Osoo kofaluu feene nama kofalchiisa mucaan kun. Usmi. Eebisi kolfatti. Inni an abbaa manaa isa keessee bu'aan haabsiitu hiileetti namichana. Abba Adam isin kaasna rafaa isin rafaa waytii bunno isin kaasna. Taaptaapiin gootanii isin namni haganaa bicha urgasanii as jirtanii bara taappitaappii kana 200 geeshitanii fi Dhaggeeffataaranii bir waan nu haasofnu kana dhaggeeffataaranii xiqqishuu jennu immoo tokkotti gubbarratti of agarra. iyyaa of argarta wallaahi dhuguma bar. Faazii soddaa. Maal rakkoo qabaree ati usmii yoo wajjin oolte yoo nam tokko kan usmii eegatti buusii ofirraa deemra bitaa basii haaboo fayyadamu. Maal ofirraa gadi buusanii bubii jedheen innis nama bara mucaa jetti sana ofirraa gadi buusi mucaa jetti. Naa ayibaa Wayyee. ati amma miizee taataa gaafa ani Zeenabaa fudhu maaliif girgirri oomta akkatti? No jechuun ani wanta maratuu si gammada nama isii irraa bareedu nama laale akkasitti dhaabbina siisa argitee miti dhugaa arbi akkasitti yeroo isin dhaabbisan maammadoo bareeda akkasitti biraa bareedu yoo argine malee sitti ammara nuti si. Achis mee amma suuraa tokkicha achisiitii ka'iitii gannaan akkasii mee si laala wal bira hidhee laala akka bareedan. Dhageeffadhu waan si sun beeka tokko. Obboleettii barbaadame wanni obboleettii hin jirti kalaas ni jini dhiisi bakka ati nutti. Maaltu na eeyyisiisa wanti takkaayyuu na eeyyisiisanii yaaki. Akka waan jaaladhee si dhabeeti Goota arrabaa malee goota bultii miti jedha tokko jala deeme. Bila usmiyyeen gaafa akka tasaa namaan asirratti wal lolu bakka isin bultiin beekuu jireenyaan beeku usmiyyeen waan jaalalan beene wayii isinitti fakkaatamu. Yaa uummata santu bararraas. Usmiyyee jechuun nama jaalala biqilchee bara. Isinii galee. An jaalala yoo barbaadan akka nama qamadii kanatti mataa gubbaratti isin margisiisuu danda'a akka mataa keessan irraa dubbisaa deemtan nyaata. Alaanshaatitti. Osoo ijoollee Harargeellee jettee garaa nama nyaatu wallaahi usmi. Usmi tayyibaa gadi darbee. Kau yang sana mesti. Maling ganna darba wallahi inni waan naga darbuun hin qabda usmiye ganna darbi taana si gasheeyyu si jammar Dubbaddu fuudhee dubbaddu. yaani qabda ani usmiye wal gadin darbinu dhageeffadha isin warra jala jirtan aw usme fuudhee aw sotan ke foozin fuudhee leen aadeedha rakkoon qabu nu hundattuu ni gamma nagaru nu Usme hawaasin awaas. Amma yang sana mesti. Mas alfatare diri salfatu jannatan sih tu jalan itu jar sakit aja tu mas alfatatu. Nanti salfatu jannatan sih nunda kene Fauzi. Makan satu Fauzi jerabar Fauzi aja cuma kali itu makan syamara tiga. Muskil kabir. Biro kaya saat bari ujit jira sani virus ya. Ishi. Dalaga waan gabbara dalagaa jirta. Ani ammala dubbii takkuma dubbaddaa beektaa dubbii lamaan godhu takkuma dubbadee takkitti ijjasantu bakka qaba si galee. Ishee sanumaaf ilaalle dubbatu irra dhageeffatu gaarii jeuse. Ati ammoo waan gabbara qopheessitee gabbara akkamiin dalagaa jirta? Akka ajaa'iba. Dhume bar waan dhume na gaafataa jirta barate amma wanni nama garaan laafaa hin akka kanaaf siingee malee silaa guyyaa wanna sanii ayyaana sanii. Sanarratti isa arraba sanarratti akkas yeroo gadi qabdee miyuutu kan jedhu jira miyuutu gadi komintii sanarratti tu sin aarsu namni biraas komintii badaa tokko argee. Dhiisaa bannaataachuu dhiisaa keenya dhiisaa tuqinaanii. Wallahi maal godhaa jirtaati amma kalas dagadhati ummanni kun nama maraachuudhaaf irratti hojjeta nama maraachuudhaaf kaayyoon jira ani masaaniin qabu kana booda kaayyoo koo beekane koomantii tokko dhufanii jalatti barreessinaan ijoolleen biyyaala Oromoon hundumtuu baraasinila koomantiitti screenshot godhee gadhiifadheen an murtoo koo fudhadhan nama koomantii natti barreessu hin jaalladhon bakka hin jaalladhon waan nama koomantii natti ergus hin jaalladhon nan beeku isan beeku. Abshir
Abshir bareedduu koo hin barreessanu amma booda hin barreessinaa ishii yoo dandeessanii fooloo godhadhaaniiti guddisaanii deemaa hordofaa. Yeroo siinii geemii taphatu taaptaap godhaafi yoo qabaattanii kennaafi yoo hin qabaannes komentii bareedduu barreessaatii bareedduu koo jabduu koo siin jaalladha jechoota akkasii fayyadamaatii komentii akkasii godhaafiitii deemaa malee waan badaan barreessinaa ishii piliis adaraa waaqa adaraa rabbumaan isin qabe wallaahi bor waan sin mudatu hin beektan waan ta'eef nagbanee jetti amarri. Bor waan sin mudatu hin beektan waan ta'eef fooloo godhaafi ati immoo nama fooloo si gaafate jigaayyoo fooloo deebisiitii dhufanii si haa hordofanuu taaptaabii siif haa godhanuu komentii babbareedduu siif haa barreessanuu ati immoo fooloo deebisiif ishii bareeddu koo. Rakkoon qabu anuunan deebisaaf dhugaa Yesus anuunan deebisaaf maaf hin deebisuufi siduuna akkamitti waa'ee koo beektanii isin annan taphadha nan qalda dogoggora koo immoo natti maal jira kanaachi bakka hammaman jiraadha namatti bu'aanii hammam jiraadhaanii ammamidha boron deematee guyyaa isaa hin beeku an nama tokko iyyuu hin beeku dhugaa dubbachuuf taanaan bakka abbaan foloo nan deebisa abbaan barbaade yoo na dubbisi jedhees nan dubbisaan maaliifi Abshir bareedduu hammam jiraannaa lafa kanarraa Chattiin kun ilaa akka nama tokkoottuu akka nama kamiituu jechuudha dalagattee illee jiraachuudhaaf illee haalli mijataa barumsa kompiitaraa barachuu feetii warri gargaaruu ni barbaadan illee keessaan deemaatii barreessaa fiitii gargaaraanii kunooti yoo barbaadan akkaawuntii simmoo jechuudha yoo ijoolleen biyya arabaa jirtan immoo maallaqaan bira dhaabbachuu dandeessan jechuudha inshaallah birrii Itoophiyaa 1,000 taatullee 2,000 taatullee warri maallaqaan immoo bira dhaabbachuu barbaadan immoo kunooti Jigaayyoo Fiqaaduu kan jedhu kana yoo gaxuqxanii piroofaayilii si jala akkaawuntiin baankii ishee jira achirratti erguu fi dandeessu. Miin Siiduna Jigaayyoo jirtu nagaan siniif haa ta'u. dubbadhaan baabootti. Nagaan siniif haa ta'u. Jigaayyoo. Sitti nagaam sagaleen koo. Bareedduu koo. nagaamu Jigaayyoo kan kee qayyii ibsaara. Hin nagaama. Kan kee diimaa ibsaara waan ta'eef isa sochoo'i. Yaa eeyyanoo. abboottiidhaanii Dhannaa Jigaayyoo waan isin jechuu barbaadu yaada namaan nagayini. Tiktookii immoo siimii barbaadadhuuti. TikTokii akkaawuntii kan biraa banadhu yookiin imeeliidhaan banadhu yookiin siimiidhaan banadhu kan biraa